duuteetti ajjeefamteetti amma dhumaatti biraan hafu jechuudha. Dhimma biraa hafuu miti. Baay'ee nama gaddisiisa. Osoo giiftara ta'anii ijoolleen mana madaam jiran kun osoo giiftara yookiin immoo waan Intala kaleessa biyya Saudi Arabiyaa keessatti egaa dheengadda ajandaa taatee miilli isii ji'a sadii dura irraa cite Ramadaana dura irraa cite sana akramteetti yookaan duuteetti jedhaa jira egaa Mubaarak Musammaayi. Hanga sagantaa kanaatti nu waliin tura dhugaan duute moo ni jirti maaliif akkas jedhamee waan jedhamu takka takka qabannee dhiyaannee jirra egaa. Wayi hiree shamarran biyya Arabaa shamara qofa osoo hin taane dhiira. Hundumaa walumaa galatti ijoolleen keenya biyya baqaa keessa jirtu yookaan godaansarra jirtu gariin rakkoo diinagdee rakkoo haadhaaf abbaa taa'ee hin laalu jettee kan biyyaa baate hanga lubbuu si dhabuu hanga miilli si citu ga'ee jira gaati. Yoo xiinxallee ilaalle Saudi Arabiyaa keessatti qofa namoonni miila dhabanii fi harka dhaban lubbuu isaaniis dhaban waggaa tokko keessatti namoota 15 hanga 16 ga'u. Kana waan ajaa'iba namatti ta'u. Mee intalti kun duuteetti jedhamaa jira. Maaliif jedhe Mubaarak akkas wanti kun dhugaadha kan xiinxallu laata? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول مدينة سراج دلتي أنا ولدت دلتي أنا مستشفى يسينتي جرا جاسدي كأو أما واي Kan naqee egaa mana hidhaa yookaan mana haakimaa kana keessatti laalaa jiru konsilaadha. Konsilaa jechuun koominitii kan bakka hawaasaa bu'ee jiru jechuudha. Imbaasiidha kanatti gaditti kan hojii hojjetu. Jara kana jechuudha egaa isheen kun yookaan namni guddaan keenya abbaan keenya kun bakka isinitti jirtu dhaqanii haadha mana isaaniitti waliin wantoota takka wanta isin nyaattu wanta garaagaraa godhanii fi fincaansisanii waan gaarii hojjetan jechuudha. As keessatti akka isaan dhaqanii ilaalanuuf dhiibbaa kan godhe haasaa Mubaarak ammaati. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya dheengadda kaleessa Mubaarak yeroo isiin duuteetti jedhee akkasitti haasa'u hunda keenyatu itti rifatee maatiin yoo arge akkam ta'a jennee yaaddaa turre garuu Mubaarak Oromoon yoo du'a jedhamte malee nama dhimmanu sagalee hin argattu. Kana jedheetan maatii dubbisee maatiitti himee akka duuteetti jedhee miidiyaa irratti labsee ajandaa ta'e. Sanaan booda egaa argi Mubaarak kaleessa intalti duuteetti jedhee ajandaa ta'e booda namoonni hedduun garaagaraa dhaqanii bakka sanatti daawwataa irra jiranii ilaalaa jiranii wantoota isin barbaadu tokko takka godhaa jiranii amma abbaan keenya kun bakka sanatti argamanii wantoota guddaa godhanii jiraniif nama yeroo jalqabaatiif qaama mootummaa keessaa qaama seeraa keessaa bakka sana dhaqee argame abbaa keenya kana haa galatoomanuu. Maqaan intalaa egaa maqaan isii egaa Fadiilaa Siraaj jedhamti. Fadiilaan Siraaj egaa ijoollee Wallaggaati dhalattuu Wallaggaati ilmuma Oromoo jechuu barbaadeetan. As keessatti wanni isin jechuu barbaade amma gargaarsa barbaaddi akka dubbataa jiranitti isiin mana madaamiin seenne yeruma dura biyyarraa dhuftu xiyyaararraa kuftee jedhamaa jira. Xiyyaararraa kufteeti balaan kun isii mudatee jedhamaa jira. Kophaa isii kuftetee nama wajjiniin kuftetee hin beekamne. Isiin mana madaamii takkaa dhaqee hin beeku. Asumatti of argee ilaalaa jirti jechuun toonshiin taate yeroo xiyyaararraa kuftu sana keessatti waan of wallaaltee jirtuuf namoonni yaadatan namoonni makiinarraa kufan sammuun isaanii rimuuf ta'a ni irraanfatan. Amma isiin hanga maqaa ofii irraanfachuu gaanii bara. Amma gurbaan takka yamaneetti makiinarraa kufee maqaa isaa irraanfate maqaa isaa. Ijoollee iluutii yeroo aman maqaa isaa irraanfatee jireenya sana dura dabarse hunda irraanfatee ni irraanfatama. Miimooriin rimuuf ta'a miimooriin sammuu jechuudha. Kufiinsa hamaa yoo kufan dhahiinsa hamaa yoo karaa mataa kana dhaaman miidhamaa jechuu barbaadeeti isiin egaa mataas dhahamtee harka takkas dhahamtee miila lammas irraa muramee jira. Kana jechuu barbaada kufiinsa cabiinsaaf akkamitti miilli muramaa kun naan gallee tarii sibiila wayiitu waraanina fakkaata. Xiyyaararraa yeroo kuftete jechuudha balaa tasaati. Balaa akkasii kanarraa garabbiin maatii keessanii fi hunda keessan of oolchuu jechuu barbaada. As keessatti wanni dubbachuu barbaadu shamarree keenya biyya Arabaa jirtan of eeggadhaa. Yeroo ammaa kanatti biyya Arabaa kana keessatti teknooloojiin guddatee jira waan ta'eef maashina garaagaraati. Harki faasinirraa ciru kutuuma wantoota garaagaraa gizee waan ta'e daaktan, gizee adeemtan, gizee tikeetti kottan, gizee shaanxaa adda addaa buufattan of eeggachuun gaariidha. Rabbi nu haa eegu. Kuni kan seera qabeessa taatee fi hanga tana sagaleen si dhaga'ame malee warra gara baharaatiin dhufe. Fakkeenyaaf amma huduuda Yamanii fi huduuda Saudii irratti ijoolleen keenya shamaraa ijoolleen Harargee kun guyyaatti 70 hanga 100 duuti. Kashakashamtee saaroknitti darbamee rasaasan waxalamte jechuudha.
takka lamaa miti ka guyyaatti bar guyyaatti akkasumatti dhumaa oolti. Yoo danda'ame warroonni gara lafaatiin dhuftan illee gara lafaatiin akka hin dhufne haa ta'u isiinumti kun yoo danda'ame biyyaan bayina biyya abbaa keessan irratti hojjedha. Yoo biyya ba'uun immoo dirqama ta'e garuma seera qabeessaatiin baha. Intalti kun seera qabeessaan dhufteef hanga tanayyuu waa xiqqoo isii tattaafatamaa jira malee silaa seera qabeessa hin taane du'aa isiyyuu namni arguu hin jiru isiniin jedha.